Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himan Badrii Yusufi. Duulli Tiwiiteraa sa'aatii 3 turu arra galgala sa'aatii 8 hanga 11tti yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo galgala keessaa sa'aatii 2 hanga 5tti geggeeffamuuf jira jedhame. Duulli Tiwiiteraa kun erga dhiheenya kana namni artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhame Xilaahun Yaamii miidiyaatti bahuun ajjechaa san hin raawwanne jedheen booda isa duraati. Qopheessitoonni garee Tiwiiteraa kun amma duras duula fakkaataa taasisaniin sadarkaa addunyaatti dhiibbaa cimaa taasisanii jiru. Akeekni duula kanaatis ji'a 7 dura Finfinnee naannawa galaanitti ajjeefamee kan ture dhimmi artisti Haacaaluu Hundeessaa walxaxaa tahe qaama walabaatiin qoratamee akka ifa bahu taasisuuf jedhamee jira. Deeggarsi abbootii gadaa fi haadholii siinqee lammiilee Tigraay rakkoo keessatti argaman dhaqqabe. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee uummata Oromoo bakka bu'uun gargaarsa midhaan nyaataa lammiilee Tigraay keessatti rakkataa jiraniin dhaqqabanii jiru. Deeggarsi midhaan nyaataa kunis boqqolloo fi qamadii akka tahe gabaafamee jira. Jilli abbootii gadaa fi haadholii siinqee hammatee kun deeggarsa qabatee magaalaa Maqalee yeroo seenetti simannaan taasifameefii ture. Deeggarsi kun torban qondaalonni TPLF olaanoon kanneen akka obbo Abbaay Tsahayyee, obbo Siyyum Masfin, obbo Asmallaash Walda Sillaasee fi Koloneel Kiroos Hagoon yeroo ta'u jiru. Yeroo afaan Oromoo afaan hojii mootummaa ta'uu jedhamee jiru kanatti manneen barnootaa naannolee Oromiyaa daangarratti argaman afaan Afaarii fi Sidaamaa barsiisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii uummanni Oromoo afaan hojii mootummaa haa ta'u jechuun dhiheessaa ture dhimmi isaa sadarkaa maalirraa akka jiru dubbataan jiru. Gama biraatiin ammoo manneen barnootaa Oromiyaa aanaalee daangaa Afaarii fi Sidaamaa irratti argaman afaan Afaarii fi Sidaamaa akka barsiisan aangawaan mootummaa obbo Addisuu Araggaa dubbatanii jiru. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti qindeessan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa manneen Oromiyaa mootummaa naannoo Afaar waliin waldaan geessan keessatti afaan Afaarii akka baratamuu fi manneen barnootaa mootummaa naannoo Sidaamaatiin waldaan geessan keessattis afaan Sidaamaa akka baratan karoorri xumuramee jiran. Akka isaan jedhanitti kun biyya tokkummaa qabdu ijaaruuf ni gargaara. Gama biraatiin afaan Oromoo afaan biyyaalessaa akka ta'uuf baroota dheeraaf gaafatamaa ture. Garuu erga jijjiiramni kun dhufe dhimmi afaan Oromoo dagatamee waan dhufe fakkaata. Oromiyaa keessatti afaan saboota biraa baratamuun rakkoon qabu garuu afaan saba wayyabaa Oromoo naannolee biraa keessatti akka baratamuuf karoorri ifaa lafa kaayame hin mul'atu. Kun ammoo bulchiinsa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad irratti qeeqa fi shakkii uume. Manneen barnootaa Oromiyaa daangaa Afaarii fi Sidaamaa irratti argaman afaan saboota kana yeroo barsiisanitti manneen barnootaa naannolee Afaarii fi Sidaamaa ammoo afaan Oromoo barsiisuuf dhiisuu isaanii wanni ifa bahee dubbatame hin jiru. Obbo Addisuu Araggaatis dhimma kanarratti ejjennoo jabaa qaban waan ibsan hin qaban. Itoophiyaa keessatti sharafni gabayaa maallaqa alaa akka malee dabale. Erga ganna 12 as sharafni alaa akka malee ol ka'uu isaatiin wal qabatee lammiileen rakkoo keessa seenanii jiru. Ganna 10 dura doolaarri USA tokko qarshii Itoophiyaa 8.7tti sharafamaa kan ture yeroo ta'u amma garuu dachaa hedduun dabale. Haaluma kanaan doolaarri tokko qarshii Itoophiyaa 39 fi saantima 47 hanga qarshii 40tti illee sharafamaa jira. Faallaa kana ammoo gabayaa gurraachatti doolaarri tokko hanga qarshii 55 olitti illee sharafamaa akka jirutu gabaafamaa jira. Erga dhiheenya kana as ammoo sharafni gabayaa gurraachaa isa baankii qarshii 16 caalee gurguramaa jira. Qaala'iinsa sharafa alaa kanaaf sababaa kan ta'e walitti bu'iinsa biyyattii keessatti jabaate fi addatti erga naannoo Tigraay keessatti lolli itti fufe akka malee dabaluu isaati. Hokkorri siyaasaa Itoophiyaa fala dhabee jiru kun biyyattii sharafa gatii sirrii akka dhabdu taasise. Kun ammoo diinagdee biyyattii gad buusu bira dabree indastiriileen baay'een humna isaaniitiin akka hin oomishne taasise. Yeroo ammaa maallaqni kan dhabame yeroo ta'u lammiileen qarshii isaanii baankiillee baafachuu akka hin dandeenyetu gabaafamaa jira. Daldaltoonni ammoo maallaqa barbaadan baankiin argatan taanan gara gabayaa gurraachatti fuula deeffatuuf dirqamu. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF mootummaan gatii qarshiin doolaara waliin yeroo jijjiiramuu qabu kufaa taasisuun barbaachisaa akka hin taane gaafatee ture. Bu'uurumaa kanaan akkaataa Itoophiyaan gabayaa sharafaa alaa ittiin hojjetaa turte qeeqaa ture. Mootummaan diinagdee biyyattii dandamachiisuuf tarkaanfiilee sirreeffamaa fudhachuu hanqachuun qarshiin akka malee kufee maallaqni alaa akka ol ka'u taasise. Kun ammoo qaala'iinsa jireenyaa olaanaa lammiilee biyyattii durumaanuu jireenya gaxaanaa jiraatanitti fide. Ammas taanaan sirreeffamni ariitiin hin taasifamu yoo ta'e
kufaatiin biyyattiin itti imalaa jirtu laayyoo miti jechuun ogeeyyonni dinagdee ni himu. Tokkummaa mootummoota gamtoomanitti komishinarri ol'aanaan dhimma baqattoota Filippo Grandi haalli baqattoonni Eertiraa Tigraay keessatti argaman na yaaddisaa jedhan erga lolli Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti dhoohee ture kaase lammiileen Eertiraa irra jireessi isaanii dargaggootaaf shamarran ta'an kuma hedduu ta'an Itoophiyaatti baqatanii Tigraay keessa jiraataa turan. Wal waraansa humnoota TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti geggeeffameen lammiileen 55,000 ol hanga amma daangaa Suudaan qaxxaamuruun biyya ollatti baqatanii jiru. Hedduun isaanii ammoo biyya keessatti faffaca'anii argamu. Baqattoonni Eertiraa mooraa qubsumaan alaa sossoo'uuf hayyaman qabne erga lolli eegalee haala hamaa keessatti argamuu jedhu dhaabbileen dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinarri olaanaan dhimma baqattoota Filippo Grandi baqattoonni ajjeefamuu butamuu fi dirqisiifamanii fedhii malee gara Eertiraatti dabarfamuun kan isaan yaaddise tahuu ibsan. Amajjii 14 bara 2021 roobii dheengaddaa ibsa baasan kanaan yaaddoo isaanii kana kan ibsan hoogganaan kun dhaabbanni dhimma baqattoota UNHCR battala lolli Tigraay keessatti eegaleen naannicha gadhiisee dheesse. Itoophiyaatti dubbi himtuun UNHCR Juleeyitti Stephen sababa nageenya dhabuutiin mooraa qubsuma baqattoota Tigraay dhaquuf danqamne jechuun maddeen oduutti himuun isaanis kan yaadatamu. Qunnamtiin hojjettoota naannichaa waliin qabanilleen sababa intarneetiin citeef addaan kutamuu isaati kan yaadachiisan. Baqattoonni Eertiraa mooraa qubsumaa Shimelbaa fi Hitsaas keessatti kan argaman yeroo ta'u garuu kanneen mooraa Shimelbaa keessa jiraatan hedduun isaanii gara mooraa Hitsaasitti dheessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo nageenyi waan bu'eef baqattoonni duraan sodaa nageenyaaf mooraa gadhiisan akka deebi'an dhiibbaa taasisaa jira. Baqattoonni Eertiraa mooraa Maay Aayini keessa jiraatan ammoo hanqina dhiheessii nyaata fi dhugaatii akkasuma qoricha dhabuutiin rakkataa akka jirantu gabaafame. Hedduun isaanii ammoo mooraa gadhiisanii kutaalee biyyattii hedduutti baqatanii jiru. Michoomni mootummaa Eertiraa fi Itoophiyaa cimaa dhufuun baqattoota sababa siyaasaaf jecha Eertiraa gadhiisanii gara Itoophiyaatti baqatan hedduu yaaddesse. Waraanni Eertiraa TPLF loluuf gamasitti bobbaafamee jiru ammoo mooraalee baqattoota Shimelbaa fi Hitsaas irratti erga haleellaa raawwatee baqattoonni hedduun baqatanii turan. Baqattoonni Eertiraa kuma dhibba ta'an mooraalee qubsumaa kanneen akka Addee Haaris, Addee Harush, Addee Arkaay, Shimelbaa, Hitsaasii fi Maay Aayini jedhaman keessatti qoqqoodamanii argamu. Gama biraatiin qondaaltonni Eertiraa kutaa Gaash Barkarraa dhiheenya kana dhufan baqattoonni gara biyya isaanii akka deebi'an amansiisuuf yaalanii turan. Garuu baqattoonni Eertiraa yaada biyyatti galuu san simachuu hin dandeenye. Erga yaadni kun baqattootaan fudhatama dhabee humnaan gara Eertiraatti baqattoonni deebifaman akka jiranis gabaafamee jira. Kana sodarraa baqattoonni Eertiraa mooraa gadhiisanii naannoo Amaaratti baqatan Gondarerraa Finfinnee galuuf qarshii 900 baasaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaa ammoo himata baqattoonni dhiheessan kana fudhatama dhabsiisanii jiru. Filannoo pirezidaantummaa Yuugaandaa keessatti geggeeffamaa jiruun pirezidaantiin biyyattii Yuweerii Museveenii dursaa akka jiran maddeen biyyattii gabaasan. Pirezidaantiin Yuugaandaa Yuweerii Museveenii sagalee caalmaa dhibbentaa 65.2 morkataa isaanii Rooberti Kyagulanyi dursaa jiru. Paartii mormiturraa Rooberti yookaan maqaa qoosaa Boobii Weeyin buufataalee filannoo 8,310 irraa dhibbentaa 27.39 qabatanii duubatti harkifataa jiru. Filannoo biyyaalessaa Yuugaandaatiin sagalee hanga ammatti kennameen kan ganna 35 oliif biyyattii bulchaa jiru Yuweerii Museveenii garaagarummaa baay'een morkataa isaanii dursaa jiru. Akka waliigalatti filannoon Yuugaandaa kun buufataalee filannoo 34,684tti gaggeeffamaa jira. Boobii Weeyinii bu'aan filannoo akka waliin hin dhabne durumarraa kaasanii akeekkachiisaa turan. Boordiin filannaa biyyaalessaa sagalee uummataa Yuugaandaa kabajuu qabu jechuunis yaadachiisanii jiru. Filannoon xumuramee sa'aatiilee 48 keessatti bu'aan isaa ifa akka ta'ullee ejjennoo jabaa qabu qaadhimamaan pirezidaantummaa mormiturraa ta'e kun yeroo filannoon gaggeeffamaa jirutti ammoo mootummaan Yuugaandaa intarneetii kutuun filannoon biyyattii kun haqa qabeessummaan isaa shakkii keessa akka galchu taasise. Bu'aa filannoon booda ammoo hokkorri ka'uu malaa jedhu xinxaltoonni. Aangawoonni Afrikaa hedduun ganna 5 hanga 35 olitti taayitarraa turuun aadeeffamuun dimokiraasii Afrikaa ajjeesee
sharse. Aadaa aangootti cichuu biyyoota Afrikaa keessatti hiddaa jabeeffatee dagaage kana fooyyessuuf dhaloota dhufaa jirurraa qabsoon eeggamu cimaadha. Dhaabbanni mirga dhala namaa Watch aangawoonni Tuniiziyaa qaamota yeroo fincilli Tuniiziyaa keessatti gaggeeffamaa ture ajjeechaa raawwatan seeratti dhiheessuu didee jechuun himate. Human Rights Watch yeroo mormiin gaggeeffamaa turetti hiriirtonni 32 ajjeefamanii 4,000 madaa'uu yaada. Ammatti garuu murtiin tokko yookaan murtiin laatame hin jiru jee. Aangawoonni ministeerii dhimma biyya keessaa mana murtiitti dhihaachuu didee jechuun himate. Maatiin namoonni jala ajjeefaman ammoo eegaa jiru jaa. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Tuniiziyaa dhimma kanarratti ibsa laatee hin qabu. Pirezidaantiin haaraan Ameerikaa Joo Baayiden dinagdee biyyattii dandamachiisuuf $1 tiriliyoona tuqaa 9 karoorsan. Amajjii 20 bara 2021 roobii dhufaa jiru kana ganna 5 dhufaa jiruuf Ameerikaa bulchuuf irbuu seenuuf kan jiran Joo Baayiden dinagdee biyyattii sababa COVID-19 hubame jabeessuuf $1 tiriliyoona tuqaa 9 karoorsuu isaanii ifa godhan. Karoorri Baayiden qabatanii dhufaa jiran kun Koongireesiin ni mirkanaa yoo ta'e lammiileen Ameerikaa mata matatti suduudan deeggarsa $USA 1,400 argatuuf jiru jedhame. Akkaataa wixinee deeggarsa maallaqaa ifoome kanatti $4 biliyoonni 415 weerara koronaa vaayirasii to'achuuf kan karoorfame yeroo ta'u dabalataanis $4 biliyoonni 440 daldala xixiqqaa jajjabeessuuf karoorfame. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraan falmii cimaan booda pirezidaantii Doonaald Tiraamp injifatan Baayiden yeroo duula na filadhaa geggeessanitti COVID-19 injifachuuf waadaa galuun isaanii kan yaadatamu. Ameerikaa keessatti koronaa vaayirasiin lubbuu lammiilee biyyattii 300,000 fi 85,000 ol lubbuu galaafate. Karoorri Joo Baayiden kun yeroo tamsa'inni koronaa vaayirasii biyyattii keessatti bifa haaraan mul'ataa jirutti. Guyyatti yoo xiqqaate lammiileen Ameerikaa 20 koronaa vaayirasiin qabamaa oolu. Dhibba hedduun ammoo lubbuu dhabaa jiru. Akka karoora Baayidenitti yoo ta'e ammoo $1 biliyoona 20 baasii godhanii lammiilee isaanii talaallii akka argatan godhuufi. Yeroo bulchiinsa isaanitti guyyoottan dhibbaa keessatti ammoo lammiilee isaaniif talaallii miliyoona 100 kennuuf karoorfatanii jiru. Qorannoo babal'isuuf $1 biliyoona 50 akka barbaachisu eeranii manneen barnootaa akka banamaniif ammoo $1 biliyoona 130 karoora bara hojii isaanii dhufaa jiru kana keessatti qabatanii jiru. Kana qofaa miti ogeeyyota fayyaa lammiilee 100,000 namoota vaayirasiin qabamanii fi tuttuqqaa qaamaa qaban adda baasan ramadanii bobbaasuuf karoora qabatanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraan Joo Baayiden lammiileen biyyattii miliyoonni 11 ta'an hojii malee taa'an ammoo torbaanitti namni tokko $300 kan argataa ture yeroo ta'u fulbaana dhufaa jiru kanarraa eegalee lammiileen USA tokko $400 torbaanitti argatuuf jira. Gareen Taalibaan haadha warraa takkaa ol fuudhuu dhorge. Hoggantoonni miseensonnii fi ajajoonni waraanaa Taalibaan kamuu jaartii takkaa ol akkan fuune hogganaan Taalibaan hubachiisanii jiru. Afgaanistaanitti hogganaan